Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan obboleeyyan kiyya kan Islaamaa kan amantaa Kiristaanas qabatan ergaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u. Har'a mata duree haasawni keenya waa'ee mangaa jedhamurraayi eegallee dubbii hawaasa bal'inaan gadi fageenyaan waan isiniif biraan ga'uu barbaanneef obsaa fi tasgabbiidhaan nuyi caqasaa keessummaa obboleessa keenya qeeroo qabannee waan isinii dhiyaanneef mee obboleessa keenya waa'ee mangaatii fi gocha Dr. Abiyyiin keenya nu hojjetu jiru irraa bal'inaan waan haasawuu barbaanneef maqaan keessan eenyu yaamtan obboleessa keenya? Maqaan kiyya Abdiisaa Gammadaan Anjaanee waa'ee qilleensa Oromiyaa keessatti afarfamaatiin hin jiru arraba ittiin arrabsanirraa waan ibsuu barbaade. Arrabni ittiin arrabsamne mangaadha. Mangaan hiikni isaa hoomaadha. Hoomaa ijaan hin agarre, hoomaa ofiin deemu, nama yaaduu hin dandeenye jedhanii waan namaan hin jedhamne wariidhaan bineensaan qixxeessaniitiin waan nu arrabsaniif. Kun arrabni nuuf haarawaa miti. Duraanis gaallaa jedhamaatumaan turre. Silaa akka isaaniitiin as hin geennu turre alhamdulillah akka rabbiitiin as geennee jirra. Isaan irraa waanuma eegamutu kana akkuma Oromoo manni abbaan gube iyyan qabu jedhan. Amma isaan waan komannuuf hin qabne kennumatu nu miidhe. Gaafa keenya nu ajjeese isaan maal hayaa nurra deemuu hin dadhaban isaan. Maaliif kennumatu muummichummaa ministeeraatu kagaa dhiiga qeerrootiin as ga'e. Dhiiga qeerrootiin dhufee waan irra dhufe san wallaaleetiin waan biraa haasaa ture. Namni galata qaba. Rabbii gaditti namni galateeffamuu qaba. Dukkana keessaa ifatti baase jara kanallee ka kufaatii keessaa ol kaase qeerroodha. Dhiiga ofiitti dhangalaase waardiyaa ummataaf ta'e. Qeerroon kun ummata Oromoo qofaaf miti. Guutuu Itoophiyaatiif wareegame. Haa ta'u qeerroo lubbuu qaalii ofii itti kenne kana qabsoo kanarratti galanni mooyyee darbaadha. Akkuma jedhame arrabaan galata nu galchanii akkuma san keenya taa'ee duuba goreetiniin hamilee kennaafii ture. Isaan maal jedhani? Kanaa olillee osoo jedhanii waan nama ajaa'ibuu miti. Inni hoo ummata keenyaaf galata maal ooleera? Ummata keenyaaf maal ta'ee jira? Faayidaa isaati moo miidhaa isaatu caala? Ummanni keenya yoo waa tokko dhaga'u ija siyaasaatiin osoo hin laalle duuba goreetiin hamilee kennuufii malee gaafiin gootonni keenya irratti wareegaman gaafii qeerroon keenya irratti wareegamaatiin hin baane deebi'ee jira. Gaafiin abbaa biyyummaa, gaafiin Finfinnee deebi'ee jira. Gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u ka jedhu. Osoo kana hin deebisin, osoo qeerroo keenyaaf gootota keenyaaf iddoo hin kenniniif gaafii qeerroon keenya gaafataatiin hin ture gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u ka jedhamu kun deebisuun isaa maal ulfaateeti? Maalitti ulfaateeti? Inni muummicha ministeeraati. Dhugaadha addunyaa biratti illee beekamtii argatee ni jira. Qeerroodhaaf galanni haa galu. Rabbitti aansee jechuudha. Namni galata hin beekne kanuma isaan irraa mooyyuu waanuma eeggamutu kana. Kanaa miti osoo kanaa olii nuun jaanii waan nu ajaa'ibuu miti. Sangaan abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa. Seenaa duraati irratti illee waan gaarii irraa eegaatiin hin turre. Yaa uummata Oromoo asirratti. Nuti yoo waa agarru duuba gurree akka waan isa hamilee kennuu qofa osoo hin taane ija siyaasaatiin haa laallu. Alhamdulillah
ammumallee qeerroon keenya warroonni seenaa beekan warroonni haaromsi kun haga jalaatitti gadi hin taane jedhaniitiin ammallee OPDOdhaa fi kanaaf warri morman sa'aa kanallee hidhamaa jiran dararamaa jiran rakkoon irra gahaa jira. Amma dhugaa isaaniitu mul'ate. Dhugaan isaanii uummata biratti hin mul'annee ture. Keenyatu nu bulchaa kun siyaasaa takkaa wanti ta'u hin jiru boodaan irra gahamaa jedhan. Wanti boodaan irra gahamu yoo marii ka ta'u taate isa harka jira. Maal sodaateeti? Uummata miliyoona 60 duubaa qabaa bara. Uummata harka duwwaa matariyyeesii harkaan qabeetanii uummata isnaayipariin sodaanne. Qeerroo akkanaa kana isa duuba jira bara. Maal sodaateetiniin deebii Oromoodhaa akka deebisuu dide. Asirratti gaafa kooyyee faccee kondominiyeemii kooyyee faccee naannoo Oromiyaa irraa uummata Oromoo naannoo sanii irraa kaasaniitiin uummanni Oromoo naannoo sanii kun waardiyaa ta'e kun kadhattuu ta'e kun habashootuma jalatti isaan jalatti deebi'eetiin waardiyaa isaanii ta'e akka fedhanitti habashoonni ka ergatan lafa isaanii sanii galanni kennamuu baate ummanni keenya ka naannoo Somaaliirraa buqqee osoo isaan mana jireenyaa hin argatinitti Finfinnee የማንም አይደለችም አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ነች ዲቢ አከነ ጀዱቱ irraa eegame ammallee kaayyoon isaanii kaayyoo habashoota duraanii Itoophiyaa amantii takka Itoophiyaa aadaa takka Itoophiyaa afaan takka uumuudhaaf deeman kana yoomiyyuu isaaniif hin ta'u yoomiyyuu ummata keenya guutuuf hin dheetini ummata amaaraa qofa waliin hin deemna yoo jedhan malee ummanni keenya kana ka fudhatu miti qeerroon ammallee dhiiga isaa dhangalaasisuun dhiiga isaanii waan sodaatu miti. Asirratti qeerroon keenya waan duubatti deebi'uuf hin qabu. Qeerroon keenya ammallee duubatti hin deebi'u. Yaa dhugaan qeerroo keenya ammallee ifa bahee jira. Asirratti arraba isii irratti ka kanaa olillee nuun jamaatin hin ture. Maaliifi kan keessa namaan beekne keessa qabatteetuma namaa laatti jedhan. Dhugaadha isiin keessa keenyallee beekuu baattu ummanni dabran gootummaa Oromootii fi Oromoo maal akka ta'e hin beekan. Oromoon akka duubatti hin deebine. Haa ta'u nuun jetteeti jirti. Kuni jecha isii qofa osoo hin taane jecha habashoota guutuuti. Carraa argataniitiin nu arrabsuullee dadhaban qineedhaan nu tuqaa nurra deemaatiin lafuma keenya irratti lafuma keenya irra taa'aniitiin qineedhaan ta'ee daayirektiidhaan ta'ee akkasumatti nu arrabsaatiin nu waliin jiraataatiin ummanni keenya garaa bal'ata. Asirratti haasawaa kiyya gabaabsuu fedha. Hanga sagantaa itti aanutti waliin deebinutti nagaa naa tura. Uummataafis sheer nu godha akka uummata keenya nu gahu.